Ajjecha caalu baay'ee otoodhuma isteediyoo keessa iyyuu hin galini sagaleen isaa baay'ee miidhagaa baay'ee bareeda kun immoo kennaa waaqaati waan kiyya ta'eef baay'een itti boona. Dhumaaf namni qiite aduun si baatee natti guyyaa dhiite. Jirtu ijoolleen Oromiyaa jirtu. Konkolaataan gurbaa kana fidee magaalaa walakkaatti gate ammas deebi'ee fuunee achumaan akka eenyu. Shawadanii magaalaa keessaa baasanii jiran nutti gatanuu ስሙኝማ እዚህ ምድር ላይ ማፍቀር አይጎዳም፣ ምግብ አለመብላት አይጎዳም፣ ልብስ አለመልበስ አይጎዳም፣ ሱስ አይጎዳም። ሃጫሉ ሁንዴሳን እንደማጣት ምንም አይጎዳም። akkam jirtu video biraatiin walitti deebinee jirra. Videoon guyyaa har'aa akkuma jalqaba irratti ilaalletti video kana fakkaatuun walitti deebinee jirra. Dhugaadha Hacaaluu dhabuun nu miidhee jira. Akkasumas Taayyeenis waa'ee ajjeechaa Hacaaluutiin wal qabate icciitii guddaa waan hedduu dubbatee jira. Kana qofaa miti haati manaa Hacaaluu Hundeessaa awwaardii bara kana irratti jechuudha ibsa miidiyaaf kennite irratti waa'ee isaa dubbattee jirti. Haga xumuraatitti nu wajjin tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin namoonni maatii hin ta'in maatii ta'a. Hundi keessanuu gara viidiyootitti darbuun tura. Laayikii godhaa. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa. Gara viidiyootti. Akkuma Maqalee magaalaa guddoo Tigraay taate akkuma Gojjam kan Gondor taate jirtu ijoolleen biyya koo jirtu ijoolleen Oromiyaa jirtu walumaaf namni qiite aduun si baatee natti guyyaa dhiite. Jirtu ijoolleen Oromiyaa jirtu ijoolleen Maccaa jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoolleen konkolaataan gurbaa kana fidee magaalaa walakkaatti gate ammas deebi'ee fuunee achumaan akka eenyu. Shawadanii magaalaa keessaa baasanii jiran nutti gatanuu kana amma akkam ta'a. Aradhiis bakka alaa ishee dibreesar hin taane barra amma laal mokkoruun kan kee gaariidha garuu hin taane be nusa soosiitas akka eddas nu hidha ture garuu hin taane maal gootare. Achi deema Hacaaluu maalii Hacaaluu maalii guyyaatti viidiyoo kudhaan hojjetaa waa'ee Hacaaluu kana. Ana masakali seetan hanta kasi korara sisi sigomsa ira mahal tak siada era koi. Innu fume fakkat surma fakkat me enyu tak kasi sinjir mana makan sinjir ko hatim. Na woi tak korara la turiya bada rai kala. Lafma ke sagalen jalu fakkat jadi mencari biar haiti sagalen jalu fakkat jadi mene ke de me no maya. Gaf to ko biar ka kudan jani so gaf biar ka kudan mo ba dari to agar teti ka tani ba dari chiksa. Ankana caalaa ayyaanni sii kennu hin jiru sirriitti sitti himee jira. Dandeettii kenna beekuu qabna. Dandeettii kenna sirriitti beekuun barbaachisaadha. Hacaaluu jaalachuun kan ka'e bareedaadha. Nama jaalatamuu qabu waan ta'eef garuu Hacaaluu fakkeessuudhaaf dandeettii qabaachuu qabna. Namoonni hedduu hojii Hacaaluu fakkeessuudhaan iddoo guddaa beekamtii guddaa namoonni argatan hedduutu jira. Ati wanti hubattee hin jirre jechuudha. Hacaaluu fakkeessuudhaaf yookiin fakkeessuudhaaf dandeettii akka barbaachisu hubattee jirtu natti fakkaata. Biiroon faawundeeshinii Hacaaluu Lidataa gamoo Awaash irratti argama. Namoonni fedha qabdan gargaaruu barbaadan koomiinuu dhiyeessuu barbaadan achitti dhuftanii otoo koomiinuu kennitanii walumaan taaneeti koomii sanas yaada sanas adeemsisuu dandeenya yaada jedhuun deebisa. Hacaaluun otoo jiraatee otoo lubbuudhaan jiraatee gaafii kiyya kun gochuu danda'a. Otoo Hacaaluun lubbuun jiru otoo isa hin eeyyamsiisiin baasuu danda'aadha. Inni kan biraa hojiin adda addaa jiraachuu danda'a waan ta'eef aceen kwaalitii jaalata hin beektu. Baay'ee otoodhuma isteediyoo keessa iyyuu hin galini sagaleen isaa baay'ee miidhagaa baay'ee bareeda. Kun immoo kennaa waaqaati waan kiyya ta'eef baay'een itti boona waan jettan jechuu dandeessu I don't know. Kanaafiyyuu namoonni akkasitti sirbisaa isin bira jiru otoo dandeessanii Hacaaluun otoo jiraate otoo ka'ee nu laalee yaada akkamii nu kenna maal nuun jedha jettanii otoo of duuba deebitanii ilaaltanii bareeda natti fakkaata. Haati manaa Hacaaluu Hundeessaa haati warraa isaa Atum jechuudha. Erga inni ajjeefameen booda waan hedduu hojjetaa jirti. Ibsa Hacaaluu Hundeessaa awwaardii bara kanaa ilaalchiftee ibsa miidiyaaf kennite irratti waa'ee sirba isaa ilaalchiftee akkana jettee dhaamsa dabarsitee jirti. Ajjecha Hacaaluu ganda ga'u mana jira.
abbaa bilbilee natti hin beeku bilbilanii natti himan. Jechuun rifadhee akka malee rifadhee wanni suni argitee shira guddaa akka kiyyeeffamee godhame hinuma naa gale hoggasu. Garuu eenyu godhee ka jedhu irratti wanni gaafa yaannu fi wanni har'a yaannu wal dida. Wanni qorannoodhaan barbaachisu akkuma jiru ta'e. Of course namni tokko tokko keessatti babarreessu. Waliifis hin bilbila walaasofna isaan. Waan wal fakkaataa anattis namni barreessu. Facebook irrattis bahee wachuun argatta namni jedhus jira. Gaafa san namaan. So sanirraa ka'ee eenyutu gurbaa kan akkana godhe ka jedhu irratti Taayyee danda'a waa'ee ajjeechaa Haacaaluutiin wal qabatee waan hedduu dubbatee jira. Icciitii hedduu baasee jira. Dhugaa jirtu dubbatee jira. Mee maal jedhe afaanuma isaa irraa haa dhageenyu. Gaafa san akkitti yaadne jira. Gaafa san akkitti yaadne. Barii san immoo wanni ilaallu ajjeechaan isaa kuni eenyuuf maal fide gaafa itti ati ilaaltu abbaa kiyyeessee arguu dandeecha. Loojikii waan sitti. Kun kan boodarra hubatte moo yeroo masanii? Allaanke ka boodarra malee boodarra bultee. Gaafas bar miira keessa jirta. Miira keessa jirta. Faaktiiwwan tokko tokkos qabdaa. Namni isatti dhaadachaa tures jira. Namni miiseejitti ergu jira. Sanquban qaba waliinis haasofnee beekna. So sanarraa kaatee namni waan kana godhe eenyu gaafa jettu bakka laaltu qabdu. Achi booda garuu eenyutu achirraa maal buufate hoo jettu. Kanaafuu waa'ee isaa waa'ee ajjeechaa isaa akkana jedhee jira waan hedduu dubbatee jira. Namni yeroo san itti dhaadataa tures akka jiru dubbatee jira ni beeka jechuudha. Inni biraa ammoo waa'ee ajjeechaa isaa kanaan wal qabateeti jechuudha. Namoonni fayyadamanis akka jiran akkasumas namoonni fayyadamanis akka jiran keessattuu uummanni Oromoo ajjeechaa isaa kanaan wal qabatee akka miidhame dubbataa jira dhugaadha. Haa xumurrume. Gaafas irraa wanni dimokiraasii jedhamu Oromiyaa keessatti akka malee miidhama. Quba qabaadhu. Duuba deebinee ilaaluu hin dandeenye. Tokkummaan Oromoo gaafas akka malee miidhama. Hariiroon Oromoo fi sabaaf sablammiin biraa qabus tokko ka gaafa Jawaar marfameeti. Miidhaan xiqqoo tokko gaheera gaafasu. Akka malee hubaatii guddaan ka gahe garuu ka gaafa Hacaaluuti. Sabaaf sablammii wajjin hariiroo hin qabne hin miidhamne. Sanirraa ka'ee immoo jeeqama san keessa namoonni siyaasaa gurguddaan hidhaa seenan. Imeejii san keessa jechuudha. So kuni boodatti qorannoon akkamitti qoratamee maaltu eenyutu an jedhu boodatti dhufu. Garuu akka gaafa duraa yaade sanii kallattiidhaan abbaa baluutii jedhee achin jiru jechuudha. Mamii baay'een qabu. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Isinis yaada keessan yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessaa. Namoonni haga maatiitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'a hundi keessanuu laayikii godhaa. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.